Argeeta baddeessa maal eenyu walloltan eenyuftu ibsitume? Farshaan daqiiquma 50 itinarra. Aye. Harshaan. Mucaa kanatu farshaan narraadha. Farshaan daqiiqama muraasa itinarra daqiiquma 50 iti sa'a tokkoon geessu narra. Peelee lamman karaa intinaa sana nagarree. Peelee shanii. Shanoomo. Shanoo. Peelee shanoo sana duddubbedha gara gaditti karaa hojiin irra deemu halkan. Ayyee warri isa tume maali dhiiro? Qoy erfoonii raanii kaa qoyaame erfooniitti jira inni sadaqa'u. Itti maddu keellaa oromoo. Mee sagaleen kiyyanii ciccitane torkiin qabu. Taasee kaa. Mucaa. Danda'ee naasa'u. Hayyee warri isa tume kun nama Oromoo maa? Oromoo na tume. Hayyee. Yeroo laaltu eessa fakkaatan? Ijoollee Arsiiti moo? Nagama. Namni biraa gaafadhaa mucaa. Namni biraa gaafadhaa. Bilbila wayitiin nama. Namni biraa gaafadhaa sun. Namni biraa gaafadhaa jaalawwan maali? Namni isinii mijatu gaafadhaa haa dhaggeeffatan warra jala jiran keessu jira. Dhaggeeffatan warra jala. Karaa kamiisirraa nama ni qabu qaboota. Kamiisirraa ni qabu qaboota. Nawwan intaane barreessu gartee muus godha jaalawwan. Komentii intaane jaalawwan godha. Guyyaa bakka san naannoo mucaan itti tumamu san suuraa kaasan warga gara farshaa kun nuun dhibu nuti. Mucaa ammoo nama kamisirraa hoo qabaate gaafadhaa yoo haalan dhukkubsatu jiraate akkasi waan kanarraa wanni illaa amma of uggureen jiraatu jira waan ta'eef waa biraa fakkaata amma asirratti yeroo nama gaafiif deebii godhu namni biraa gaafiif deebii godha. Ani bakka wayii bilbileetiin nama wayii ilaala namni akkanumaan wanta osoo hin taane furmaata namaa godhuun dirqama. Akkasi muutiin sinirraa qabadha isinumti gaafadha. Warri gastira jirtan gaafadha bakka jirtan san ammoo naannoo mucaan itti tumame san suuraa kaasii na erge. Tole. Muhammad dhiifama wajjin utuuti muutiin qabate waas gaafachuu danda'a. Ayyee. La shurrubbee tiriisadha mee ofuma haasaa shurrubbee tiriisadha. Jalqaba guulalleen kun bootaa isaa dhibbatti asirratti nama 600 dubbachuun isaa nan gaxxamne tokkeessoodhaan bakka isaa hubatame jechuudha. Rakkoo biraa. Laala. Beekaalaan hedduu bashanoon guddaadhaa sun rakkinan qabu. Waan isaa sii kana nuti tapha isaa sii kana ni dandeenya maaliif ol dabarree sanitti malee sanumaasitti illee haga nama lubbuun bahee jira nuti meediyaa irratti waa jennee hawaasa keenya walitti hin dirru wanni godhu mucaan dhukkubsataa ta'e dhukkubsataa wallaannachuudha. Lama warroonni sun bakka itti nama gaagaan ergaa jiraate kana namni miilanis dhaquu ni danda'a bakka amma wanni akkanaa ta'amu kun. Gaafsan garuu hin tolu. Harsii ta'e walloo ta'e harargee ta'e abbaan fedhe bakka kanatti tuqamuunsaa
Waa fokkataadha. Gatiis nama kafalchiisa. Warra bakka san tattaa'u ni beenna nama nagaatti beenna malee. Warri gastira jirtan mucaa dubbisa kun waan salphaa. Ahmad Oro gaafii gochuu dandeessaa gaafii godhe. Gammee naa gaafatu. Tokkummaa afaan jedhanii tokkoffaan gaafadha Ahmad Oro. Aboo kichuu. Tokkummaa dubbadhaare. Isin nurra keessa beekaa fi bara. Kichuun haa gaafatu. Takkaa gammee isinumaan interview godhaa gaggaafadha. Gammee kichuu maa calliftanoo maaliif irraa calliftan callisumaa filattanoo. Ajista. Alattiin gabbaa. Maaliif hin jettan. Amma siratti dha hoggaa shurrubbee jeesaa ka dubbate waan babarreeffamuu nagartaniimi. Sirreeffamu. Duuboo dubbadhaa gaasin. Amma shurrubbee irraa illee hin tolu. Kichuu. Zimjaa koomintii dhaalame arsii kingii fi maalii kingii dhiiga namarratti kun faayidaa hin qabu. Walloo jeejuu fi maalii juunis faayidaa fala fidullee hin qabu. Isin dubbadhaa nama keenyaaf kan akka ta'e. Kichuu. Shurrubbee nama obsa qabu yoo taate warra obsa hin qabne jala dhufee dhagaa. Hoggaa isaan wallooyyee maalii arsii maalii hoggaa jiran sirriidhaan dubbadhaa isin maal afaan isin qabeessin moo afaan isin dhukkubu. Bara waan wanti dubbanuu danda'eera ammaan tana yaani gizee akka komantii akkamitti dhabda akkami inni dhalataa eessatti biyya eessatti akkamitti akkana ta'e hoo rakkoon hoo maali kana jechuun wanni dubbatan akkamitti dhabama. Boo asbaas. Mee ni gaafannaa. Muutii qabadhaa bakka. Tokkummaa seemiti gammee naa gaafatu. Gullallee xixiqqoo duraachi siqe inni as siqu. Mucaa eenyu maqaan kee? Maakii banadha. Muutirraa kaa'ame muutirraa. Muutirra yoo ta'e. Eenyu maqaan kee? Nuruddin maqaan kee. Dhalataa eessaati? Harargee taa'isa. Murtii goosani murtii. Harargee xaafaddeessaa? Harargee xaafaddeessaa. Maal eenyu wal loltan eenyuuf tume? Mee duyda nu garsiisuu ni dandeessaa? Mee kaameraatti nu qabi. Ragaadha wayiif ragaadha. Ala tokkummaa eega tumame namni kijibaan gurra nama yakku hoggaa gaafii gootu. Waan hin jee. Ayyee. Qoy nama meeqa? Nama sadii. Nama sadii. Eessa amma iddoon jirtu? Iddoon akka itti si godhan eessa? Amma iddoon jirtu eessa?
Dhageeyaa jirtan isin ani Sagalee gulalle sagalee tokko sis sagalee tokko sirki. Cuma di mudee tera warra waan hin taane barreetu maal irraan kaaftanii. monitora kan nuuf gamme amma monitora kan Anaan nanti qabdan. hayyee Qabamsiisaaf jala. Ila waa takka asirratti hima. Murtii kuto ada jirta uummanni Moja. achi kuulee. Uummanni cuufamee murtii. Annu tokko. Ila wanni nuti godhuu dandeenyu waa takka. Mucaa fayyaan qabuumi mucaan. Kichuu cuufamee kana amantii. Muutirra jirta muutirra jirta. Itti dhiisaa haa barreeffamu dhiisaa maal jettaniin. Amma deebii jenna. Sirnaa raba ergee deemtee waan tokko nyaatuudha. Namoota kafaanii hin qabu. Qabni namaa jecha. Hayyee haga boru asriidha akka taate ta'e of bira kaayi wanni nuti godhuu dandeenyu. Waan obboleessi obboleessaa godhuu danda'u mucaa wayii tokko dubbiseen jiraan ofii waa takka hin qabu osoo waa qabaadhe beektaa gargaarsa nama dhukkubsatu hedduu jira. Wallaa hin qabu mucaa hiriyaa kiyyaa tokko gaafadheen jira amma dawwaleeti. Waan makiinaa irraa dabbarree yoo kamisitti namni qeebalu jiraate akka karaa kamis deemu ni goona. Rabbiin na beeka waa takka hin qabu har'aa fi mucaa hiriyaa kiyyaa tokko dawwale nama miidhame bakka miidhamerra namatti fe'uudha wanni dirqamni nuti dandeenyu. Yeroon keessa jirru yeroo shiraan namni wal jaaree guddaaf xiqqaa fi beekaaf hayyuuf wallaalan shira adda addaa dalaguu kana keessatti naannoo nuti jirrutti wanni akkasii hin jiru. Nilleen fudhannu fudhachuuf illee hin teenyu. Dirqamni nu qabnu nama miidhame tokko hoggaa gaagaamni akkanarra gahe waan dandeenyen gargaarree namatti baasudha. Boru asritti anas si dubbisa. Yoo amanuu dhabde kunoo ila bilbila kiyya siifaa kaa'u kunoo. Warri immoo tarbii godhu yoo jiraate nama ol galchaa. Kichuu. Kan jiraabee boru asrii haalli nu godhuu dandeessa bakkuma taa'u bakkuma jiru haa ta'u. Ayyee haguma kamisi ol nurraa feeta waan biraa waan godhuu dandeenyu hin qabnu nu warra asii. Yaala. Akka si'aama xorroo lakkoofsa kiyya kaa'eef namni bakka namni itti miidhame nama ofii kaafachuudha. Waan jibbite tokko deddeebite irraa haasa'uun furmaatan ta'u. Haqnu godhee jira, laagaa nu guutee jira. Garuu waan kanatti seennu hin seennes booddeen isaa nu fidatuun isaan oolu. Gaafa nu fidate waan fokkataadha garuu. Gaafa nu fidate Oromummaa namarraa mulquu, Oromummaa namaa kennu waan adda addaa sheekaf qeesin gabbee halaaquun gaafsan gaabbitu jira. Hayyee osoo warra wal dhabuu jiranii fi warra agartee wal gaaga'uu jiran taate homaa. Gochi akkanaa kun bakka hin filan, bakka hin filatu garuu haga fedhe cubbama yoo ta'e cabbii qulqulluudha namni kan waliin jiru. Maaliif hanaaqne jiru? Lubbuu ilma hiyyeessaa meeqatu dhabamee jira? Namoonni akkanatti waa arge laaqee waa arge kaaseeti gaafa ammoo namni tarkaanfii irra fudhate gabbaanii guddaa xiqqaan iyyuun kun shira miixatanii shira dhaluuti. Waan danda'u hin qabu. Wanni danda'u fiddaniimi sila taphachuu jirra. Galatooma dirqama lammummaa keessan baattan namummaa keessan baattan akkuma ati dirqama baattetti ani dirqamaan bahadhu qabaachuu waan hin danda'u ofii hin qabu hiriyaatti kadhadhee asrii boru makiinaatti godhanii namatti achi baasudha. Waan ummata kana dubbatulleen fedhu dubbachuufillee ta'u sodaan seenaa garuu waan fokkisee fi waan jibbitu tokko ni lagattaa jechuu gaafa lagatte immoo hin seentu. Arguu jirra. Akka xabiyaa Amaaraa ofii sijjeesee ofii boo nama guddaaf xiqqaansaa wal qixxaate ummata dabaaf shiraan deemu waa godhuu hin danda'u. Bakka an jirullee hin fidina garuu gaafa nama kee miidhame agarte ati dirqama baatte mucaa daa'imaa anis dirqama ati qabduun qaba. Ati fuutee of bira fiddee qoricha bittee fi waan haalli inni irra jiru laalte ani immoo boru asrii hiriyoota kiyyarraa kadhadhee bakka sanarraa bakka itti godhu aga kana kan hin danda'u.
Hakana darbe ajandaa ummata kanaas godhachuun fedhu. Isaan irrallee haasa'uun fedhu. Maaliif udaan nyaachuu irra naa jira. Udaan nyaachuu, udaan ajaa'usan nyaachuu kan namni hage. San wayye. Hagi goonee fi hagi ifaajneewu arraba malee hin taane. Lubbuu nama meeqaa akka baraarre. Kan nama meeqa gartee gaagama meediyaa kanarratti iyyinee waan keenyatti baafnee dinagdee keenyatti baafneewu arraba xiqqeessu. Warra agartee gaafa sabaan mul'anne gaafa agartee waan hoo waa kennite yakkama yoo waa godhatte yakkama yoo lakki jette yakkama maali nurraan malee anarraan malee tu keessa jira wanni biraan jiru asit dhumata ana hagarumaan siniin jaala koosa kiyya inni siyaa kaa'u naa dawwale sawwaaqani qabdaniimi Sawaka nan gafa da bangali sawwaaqani qabda muutirra jirtu Muti ragera. Sawaka bangali to kojira nin gafa de. Amma kicho mudira afadoti interview wale me akamitti waan jiru interview wale kicho. ani bar telefoona biraan jiru maaltu na duubaate sila Irraa dubbadha dhimmi kun dhimma shurrubbee qofa laallatu miti hunda keenya laallata waan ta'eef irraa dubbadha. neetworkiin biyya dalaguutti hin jiru yoo isin wal dhageessan haasawa godhadhaame maaltu ta'e nam tokko dubbadhaa beetaani telefoona biraan jiru La yaa nam tokko tokko naa dubbannu kairu me dabasif. Sagaleen kun gaama miti. Ya ngagame. Galatooma. Mucaan ijoollee Harargee lixaa baddeessaadha. Tolee. eshi Oduu karaa suudii deemu nama 4 ta'anii qaban. eshi Gaafa qabanii jedhanuu ijoollee isaati qabe shaffanatanii jiran egaa amma maqaa nama dha'uun isin barbaachisu jarri shaffanatanii jiranii jedha. Sigalee? Dhawi waan sodaatuun qabdu. Dhawi maqaa. Da maka dubbature. Wai. Okay, loqodii dai maqaa rakkoon qabu hayyee rakkoon qabu. Fuula kana shaffanatanii jiruu jedhe. Yeroo sitti haasaan ijoollee isaa fakkaata loqodii jaraa jedhee ila gaafa. akka goota Loqodii jaraa ijoollee Arsii fakkaataa jedhe. ijoolleen dirqama asii bahatte gurbaa ofi fuute waan qoricha bitteef waan godhuun malte gooteemi keessan dubbisaati nama miidhametti bakka godhuu dandeenyan godha kutaa sanii jennee asirraa yoo dubbanne faayidaan qabu dubbachuuf osoo hin taane ilaale shurrubbee kiyya kamiseette nama kamiyyuu haa dhaga'u maaliif iyyuu taanaani osoo gartee kanaa sanii jedhanii gartee waan tachuun dami gartee akka waa jiru nama kamiyyuu numaa dhaga'uuf rakkoon qabu kayruu kiyya dubbadhu. Akkuma bilbilan mana jiranuu hubachuun jira baay'ee barbaachisaa. Akkasitti shaffanatanii jiranii jedhe. Wayita haasa'anu loqodee eessaa sitti fakkaatu jennee gaafanneera. Ijoollee Arsiitii jedhe loqodii jira. Okay, maal si godhaniree jennaan dhakaadhaan na tumanii kilaashii illee si'a lama na duuka tokko sanii hangaruu jalaa fi gembee lubbuu kootiif jechaadha. Mucaan ijoollee keenya ijoollee jimmaatii guulalleen kunii nutti fidee waan akkanaati jennaan qoranne akkuma ammaa kana qoradhee sirriitti gadi fageenyaanti dubbadhee gaafan jedhu achumaan inni akkamitti karaarraa qabdee fuutee galtiree jedhee illee isallee gaafadheera. Fiigaa dhufee dadhabeera paawuriinsaa karaa irratti sirriittis adeemaan jiru deemsisaa kun adeemsa tartiibaatii miti maal taatedhe gaafannaan akkasitti dhakaadhaan na tumanii nama 4 ta'anii qabanii kilaashii jalaayyuu rabbuman na baase. Jennaan egaa natti dhufuu dide jedhe jalqabuma isaa natti kottoo homaa rakkoon qabu ijoollee jimmaatiin sodaatiin kottoo dheetan sossobee waameedha. Mee dubbadhu dubbii kee ilaalaati ijoollee jimmaa ta'uu jennaan itti haasa'ee jennaan okkee jedhee dhufeedha. Hanga guyyaan galgala sana na bira dhufe hanga halkan dirasii anan amanne jedhe. Eshi. Naamanuu dadhabee taa'aa ture jedhe shakkee tarii wanni kun siistamaan na qabate jechuu sana. Gaafa kana inni borumtummaa isaa amanee
akka inni dadhabee akka inni dhukkubee jirus argeera. Achumaan arabicha bira hojjetuuni sandalee adeemiti nama kana qoricha akkanaa fidi jedhee ajajeef guulallee dhumti kun. Guulallee kana fooloo godhadhaa isin fayyada hundi keessan. Jennaani sandalee aadaa dhaqee qoricha fidee fi arabtichi. Lullee kana. Guulallee kana arabtichi fooloo godhadhaa hundi keessan nama karaarra taa'u akkanaatiif isin barbaachisa waan ta'eef. Jennaani arabtichi qoricha fideef. Qoricha fidee gurbaawwan yaa'ee namatti barbaadu eegalle ka. Namatti barbaadu eegallee nuti warri reef miidiyaa fayyadamnu. Anilleen fooloon adeebisi gulallee. Nuti warri miidiyaa fayyadamnu kun sagalee illee hin qabnu. Ammuma rabbi sagalee nu kenne ammuma qabnu namoota ammuma qabnutti wawwaataa turre argachuu hin dandeenye. Gariin nam tokko kan nu dubbisee ka'eeti jechumaan isin quunnamne jechumaan badi. Dhiifnee fala wallaallee jara akka dabbaalitti ijoollee hedduutti jala deemne barreessinee hedduu jara ijoolleen ajjala yeroo nu dhaggeeffataa jiru warri nu wajjin taa'aa turan. Dhiifnee karaa kana finne. Fi Maamma Shurrubbee haa galatoomu nama kabajaati. Nama nuti bakka kamiyyuu Maamma Shurrubbeedhaaf bakka guddaa qabna hin jaallanna. Wanta kana yoo Maamma Shurrubbeetti kaane himnee sagalee illee ta'uu danda'a. Nu keessummeessuu illee danda'a akka nama sakaanii. Wanta kana nurkatti hin kuffisu kottaan achi deemnaa. Kayruu xiyyaalaal bakka kanatti waan takkaan isinii dhaama galatooma dhaga galatoome mucallee ni gaafanna rakkoo takkallee hin qabu nama tokko jaalamti shallee gabbuu si ol galchi waan akkana kana ogartan nama miidiyaa kanarra gartan fatti fidaa malee namni Maamma Shurrubbee jaamu kun yeroo dheeraa nu gidduutti cinqamaa ture. Cinqaminsa inni gartee quuqama namaaf qabu kan inni nama jidduu fiigee seenee yaa saba kiyya dhaabbadha afaan tokko dubbannamaa wal nyaanna kajaamu kuni yeroo baay'ee gad deebisamee gandaggalfamee yeroo baay'ee ni arrafama. Namni kuni gartee namaan nafaarsaaf namaan waanaa godhaafis waa namaan godhu namummaa oromummaa afaan tokko dubbannuuf nuufetteen kun tokko taanee maaliif wal nyaanna faa jedhee yeroo inni baay'ee nu gidduu cinqamu kanaaf namni baay'ee arrabsaa gosa galchaa inni hakkanaa inni hakkasii inni hakkanaa. Garuu namni kun akkas jedheef waan abbaan hin qabne takka gartee namni guyyaa keessaa fuudheetillee bakka hundi godhee namarrallee kaa'uu hin danda'u. Waan akkanaa yoo gartanii numatti fidaadha akka danda'amu akka dubbatamuu qabutti akka fakkaatutti numaa dubbataa rakkoon qabu mucaanii gaafannaan illee ijoolluma karaa saniitirraa erga ijoollee baddeessaa ta'e nama as keessaa akka qabu mucaan yoo mucaa gulallee jedhu kana bira jira mucaan amma ni gaafanna amma silaal wanti isin beekuu qabdan tokko warri as jala jirtanilleen. Waan akkana jettaniitillee namattillee amma yeroo ammaa kana keessattillee hin dubbatina abbaan fedhe mucaa akka danda'amuun nama nutti dhiyaatuun dubbisnee waan fakkaatu numaatu godha osoo gartee miskiinni miidhamuu hin taanetti garuu ammoo waan akkana kana yeroo gartan Maamma Shurrubbee kanaatu Oromoodhaa quuqamaa isa kanaa sagalee qaba jettanii yeroo baay'ee nuufi arsiin kun gisee walitti deebiin nu gidduu dhimmata yeroo jimmallee yeroo isaanii boolloon kun isaanillee nama meeqaa walitti deebi'anii waan danda'amuun nu tachina akkuma obboleessa keenya kana biratti si danda'amus yoo nama inni as keessaa qabaates kan nama isaatis ta'us akka inni silaa deemuu barbaadu ni goona. Sagalee kanaafuu mucaati ijoollee isaati mucaan kama gulallee bira gurraacha kana. Mukichi waa tokko si dabalatu gaarii duratti. Eshe. Tokkoffaa wanni tammete sirriidha. Maamma Shurrubbee waa hedduutu iyyuu irratti godhamee itti deemamee jette dhugaadha. Nuti anamma dhiifa manaa godhaati as keessaa isin keessaa warri nani beeku hin jiru. Kanaan duratti illee fooloo walirraa hin qabnu. Silaa keessaa nuti quunnama ture. Gammeen quunnama ture. Nam tokko as keessaas dhugaa rabbii hangastii kana iyyuu adda reefin seenaara. Garuu Maamma Shurrubbee wajjiniin gastii abbaa jabal keessas turreerra bakka bakkattis nan argaa namoota hedduutti waan siqatuuf achitti argeeran hin beeka. Malee otoon fooloo isinirraa qabaadhee ergasii isin beeka ta'e waan kanaan uqaatan isin mariisiisa ture. Fakkeenya namoota akka keessanii kana hedduu keessaan quunnamuu yaallus sababa fooloo walii deebisuu dhabuutiin baay'ee rakkataa turre. Kanaaf kara kana finne malee waan biraaf himti isin jechuufanii galatoomi qoradhu obboleessa kee gaafadhume.
galatomi atilleen fiduuf maa fiddaa miti galatomi baga fidde namni ganaa billee akkuma isa fiddanillee ni rakkoon qabnillee yoo isa bira jiran akkuma dhageenyatti walirraa baachuu dandeenya fiduuf maa fidde nama keenya kanaatu akka malee beekadhu sii galaami waa'ee ilaalcha namaa kanaatu akka malee nama yeroo takka wanti keessa nama galcha kalaas micaanii gaafannaa fooloo anillee isni godhee jira walumaan keessan dubbisna micaan ka gullallee bira jiru kanaami asirratti interview jechuun akka namaaf interview oyye interview godhame si mujaa yaa kanaami micaan ka gullallee bira jiru kanaami ree Eshaye. Mbo Habibi maqaan kee eenyu? Sagaleen isaa isin dhagahamaa jira? sagalee tasgabee bilbilattas buti asii xixiqqoo asii guulalle bilbilatti isatti buti. Kan dia Nuruddin. Kamu. Nuruddin eenyu tati? Ni dhagahama amma? Nuruddin sih. shabaa keessanii duun hin jiru sa earphone attaka earphone anaaso earphone Ijoollee isaati? Ini betul bisa. Badda isaa ganda kami? Bisa ada udah buru. Ishee akkami ijoolleen keessan namni as keessa jiru ni jira? sagalee kichuu laguutu akkama ta'u isa kichuu Sagalee sirreessaa gullallee sagalee sirreessaa shabakaa taate shabakaa sirreessa kana sagaluma dhagaan jirru war beeka mama shirbee maa boosa Ini gitu. earphone ala Maqaa isaaniitiin isaa? gulalle earphone itti gattamsi isa earphone isa kan earphone anaaso yoo yaani aywa Entonces te van a conocer. Rakkoon qabu earphone hedduu sagaleen hedduu namatti wanti dhawu. Ijoolleen ni jirti. Amma dhagahamaa jira ka. Ijoolleen ta'isan as keessa jirti? Ijoolleen ni jirti ni gaafatan. Kalaas Habibi keessaan akkasitti follow isin godheen jira naa deebisa keessaan akkasitti kalaas nama akka taa'amuu qabu ijoollee keessan birallee waliin dubbisnee waan taa'amuu qabu waliin goona. Maali akkamirratti si qaban sumaa ta'u kalataa deemu si qabanii? Anu marah dia mesti gitu dalaga nanjang maka saboda an dalaga nanjang karshi di baburin dalagun je nafan akanata si nafan kan akanati datani ya bede furli dada Aye. Acumani nani jaladi cuma soda pina koru soda itu makanya jalafi gani Bisa nangke jala fi ko kanin ne jala gabboni namni lama na jala tiba barresen sambo da gise daga channa jammarani tuma gise na nama jala fi ko bakka sambo da mesha natti dukka sam mesha makina ga chanatti chu natti gore gise lama natti gise dan amman tan akka ko tatte tuma gise tan daga chan to na ga sana da ambakka Yani wai sikina be kana wai sidirani? Ina nanti daga cuma nalan nagani mamman dan mata tahun nandu amman dan isarranci sitti da male tahun nandu mudi kana na dan aku kan
Abshir abshir habibi rabbi si wajjin haa jiraatu. Kun ka bira jirtu mucaan jimmaadha isa? Ijoollee jimmaa bira jirtu amma? Jechuudhaan fooloo godhatanii isaan. Abang dire amman tana mucaan kun dhimmaadhe. Ishi ayyaa habibi. Jechuu isaan nambara kee yookaan immoo waasawanni kee ergii fi akkasitti waan kana qulqulleessa dhageessanii. Namni eessatti sakkeen inni ta'e eessatti? Maatti hin beekan suuraa eessatti bare. Naannoo tami yoo gullollee naannoo tami? Bakki inni natti dhufe shanoodhaan jechaadha bakki inni dhufe. Garuu inni immoo kan inni itti ta'e shanoodhaa oli. Shanoon naannoo isaatti uummata shanoon beekanii jiru. Allas akkas ta'e tuusi dhufeeti suma akkasi jiru gorte. Allas akkas tuusi dhufeeti suma akkasi. Ijoollee sagal. Maaluma kufee taa'aa jiruun karaa darichaan dhagaan. Nama dhaqee duuba mana wallaansaa dhaqee. Yaa mana wallaansaa nanne waraaba kiyyatti maal dhaqee naanii qoricha fideef. Naannoonis ati mana naannoo jirtuun maal jaamte eessa dhiyaatti? Magaalaa taphee dhiyaattati. Bashaarumatti dhiyaatti. Warri naannoo san jiraatan wal jira jiraatan mee warra naannoo Fashaa bakka inni jiru kan beektan. Mee warra ciifta lafa duuba. Yaa wal darba. Guys, waa wayna rafidee koppiin na wala mudar isin bista kadak. Warra ciiftan ol seenaa. Sule mirdarri qabdee mee galchi. Warri achi jirtan lokko tokko barreeffadha warra naannoo ni jiru kana jirtan. Ama maaltu sudah kabare ama. Gaafannaa koo sule kaarroon tokko achi jira beektaa? Hee. Koppiin gola mudare. Namni jiru ni jira koo isaan gaafannee akkasitti nama rafenna. Haala isaan dubbisi. Yaa ijoolleen teenyalleen as keessa ni jirti jedhee beektaa? Gaafannee ijoollee isaanii san birallee geessuu dandeenya rakkoon qabu. Bakka Waan taphee jiru ni keessaan gaddisaa gaafanna bakka ijoolleen isaanii jiranillee rarraafuneeti. eessa jee gandiri? Baddeessaa. Ijoollee baddeessaati? Awoola amma ganda isaallee hin gaaftin aji. Interview la boo keessaan gaafadhu akkamitti akkana waan hunda qoqqoodha. Laa kadhalattummaa isaadhaa gaafattuun kun rakkoon qabu bar kun eeyates gamme kun maal rakkoo qaba? Obbolee isaa silku amma maaltu si dhagahama jira? Ulellee maaltu dhagahama amma? Waan nyaatu yaadama waan nyaanne bonkoo nyaanne. Mana yaalaa waan adda kiniinfan hin dhagahne? Richaara bakka ergee kiniina biteeraa fi qoricha dhugaamsi ana duuboo xixiqqoo haa ta'e. Saba doktee kunuun jiraadha. Asatti dhukkuba jiru mataaf. Amma kana shurrubbeen fidee jira. Bootaa inni dhaqee jechi dhaqee kichuu isinis quba waadhaan jira. Fooloo godhaan keessaan wanni ergaa fi qunnama dhageessanii gulollee. Fooloo si goonee jira gulollee deebisi. Gulollee si kan deebisaa. Hundi keessanuu galatooma asirratti waan tokko wanti dabaluu barbaade adaraa nuti Ijoollee. dubbadhu. Ilaa dhaggeeffadha waan akkanaa kun wanni hin tolleef namni amma asirratti ilaaleeti wallaalan deemee lubbuu wal baasa. Waan nuti rincinyuu fi waan nuti baqannuuf ni beektaa? Namuu amma mucaa kana yeroo asirratti ilaale gabbu'eeti miskiinuma akkanaa karaa deemu ka birarratti tarkaanfii fudhata. Gaafa namni miidhamee ijoolleen kun dirqama sii bahattee dirqama oromummaa sii bahatte ani hoggaanatti dhuftan naa taphatu jiru naa ijoollee hojii taphachuu jiru dhuftaniimi waan danda'u qofa isinii godhuu danda'a. Maaliif gaaga'amni karama hundattuu numarratti deema.
Ijoolleen ajandaadha amma kana laalteeti yookaan namni fira gurbaa kanaa waa laalee gad deemee ammallee nama homaan beenne miskiina karaa deemuutu itti miidhama. Nama wayii dubbiseen jira lakkoofsa kiyya keessan sin erge nama sanii fi si boru asrii waliin sin qunnamsiisa. Waa godhuu dandeessanii nama miidhame bakka itti godha. Hamma dandeessan hamma yaaltanitti keessan bakka itti godha. Dhugaan hin jiru. Namni dhugaa dubbatuus hin jiru. Namuu yakkamaa ofii goota godhee faarfatu siigalee duula keessoo walirratti labsu wanni kun immoo abbaa itti miidhamu booddeesii inuma jira. Amma immoo miidhamni kun ilma hiyyeessa irratti akka hin deemne waan dandeenyu tumamee lubbuun hafee lubbuun kee jirti. Waan godhamuu qabu boru asrii isinan dubbisa. Akka nama tokkotti sanuu hiriyaa kiyyaan gaafadhe asrii boru naan jee ammoo isin ijoolleen dandeessan irraa wal gorsa gaagama mucaa kan ammoo osoo lubbuun baatee wayi agartanii miskiinni gama kaanitiis akkasuma namni miira kana laalee miira keessa galeetti boru deemee nama biraatu gatii itti kafala. Yeroo san asirratti hoggaa haasofnu waan hojjetamu san rabbii walu ka godhee fi nuu asirraa afaan jajjabduu haasa'u waluma qixxeedha. Bakka itti godhuu dandeessanii keessan dubbisaa bakka itti godha waan godhamuutu qabu godha. Anaa ganumaan siniidhaam. Nama akkana godhuun gabbaa keenya akkana godhaa jechuu ka biraatiimi. Waan namni godhe godhuun nama sanii wal qixxaatudha. Ajandaa godhatu osoo hin taane immoo nama miidhama bakka itti godhuudha. Dandeenyaan godhuu amma boru asrii bakka itti godhuu yoo dadhabdan nama dubbisee bakka ittiin godha. Ijoolleen kun haa galatoomu baga ofitti fuudhe baga of bira fide baga qorichatti bite. Dirqama isaan ofitti fuudhanii qorichatti bitanii isa kana akka daa'imatti ofirra ciibsu kun dirqama inni qabuun anis qaba waan ta'eef anis dirqamaa fi gahee kiyya baachuu danda'a. Ka biraan beeku nagaarra bula.